Hey, akkam jirtu kabajamoo hordoftoota Oromoo Samsung yaadolii laachuu ol barsiisuu ol jajjabeessuun hunda keenya irraa waan eegamna. Kunoo har'a waan irraa barachuu dandeessanii chaanaalii Oromoo Samsung irratti isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Yoo walii keenya waan beeknu irraa ol barsiisne bu'aan isaa gammachuudha. Kanaafuu isinirree waan beektanii karaa isinii danda'ameen obbolaa lammii keessan barsiisaan isin jedha. Har'a waan isinii qabadhee dhiyaadhee appilikeeshinii WhatsApp official lama bilbila keenya irratti install nu gochuu danda'u. Appii isa akkaataa itti download gochuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Akkuma beekamu kanaan dura WhatsApp lama bilbila tokko irratti gaafa fayyadamuu barbaannu bukkeetti WhatsApp business download gochuudhaan isaan fayyadamna ture. Har'a garuu kun hafee appilikeeshinii official sana kan lama nu godhu appilikeeshiniin uumamee jira. Appilikeeshinii isaa kan isinitti agarsiisu ni ta'a. Garuu hunda dura obboloonni yeroo jalqabaa fi gara chaanaalii kanaa kan dhuftan yoo jiraatani maatii chaanaalii kanaa ta'uu fi subscribe gootanii bell icon bukkeetti argamu takkaama tuquudhaan maatii chaanaalii kanaa salphaatti ta'uu dandeessu sin jedha. Osoo gara barnoota keenya irraa hin eegaliin dura warreen hin beekne amma maqaan koo Isoo jedhama. Chaanaalii HD Oro app irratti barnoota kanaa waliin wal fakkaatu barsiisuudhaan beekama. Yoo fedha keessan ta'e asiinis achiinis na hordofuu yoo feetanii gara YouTube deemuudhaan HD Oro app jettanii searchii gootu sana booddee tokkoffaarra kan isinii dhufu chaanaalii koodha ishee tuquudhaan keessa galtanii subscribe gootanii bell icon bukkeetti argamu tuquudhaan achiin irree na hordofuu ni dandeessu sin jedha. Kallattii maanii gara barnoota keenya irraa isinii qabadhee dhiyaadheetti haa darbinu. Akkuma argaa jirtanii WhatsAppiin bilbila koora tokko qofatu jira. Amma WhatsApp kana lama godheen isinitti agarsiisa. Kanaafuu appilikeeshinii download gochuu qabdan tokko ni jiraata. Maqaan appilikeeshinichaas Dual Space jedhama. Dual Space appilikeeshinii jedhu kana kan isin argachuu dandeessanii Play Store irraati searchii gochuudhaan download godhachuu ni dandeessu. Maqaa ishee kanaan searchii gootanii download godhachuu ni dandeessu. Amma gara Dual Space deemee akkaataatti kolonii goonuun isinitti agarsiisa. Dual Space jedhamtu kana appilikeeshiniitti takkaama tuquudhaan banattu. Akkuma beektanii yeroo hundumaa appilikeeshinii tokko haaraa gaafa download gootanii dirqama permissionii laachuufii qabdu. Isinis salphaamatti turn on ettanii permissionii laattanii fi bukkee darbitu. Yoo waan kan isinii fide alloon ettuun yoo bilbilii tokko fida tokko immoo kan hin finne ni jira. Alloo ettanii bira darbitu kana bukkee. Sana booddee appilikeeshinii WhatsApp barbaanne amma WhatsApp kana lama godhachuu gatii barbaannee fi aadaa ikoonii as bukkee jirtu takkaatuna. Sana booddee WhatsApp as keessaatti select godhanna. Erga WhatsApp select gooneeti kolon ishee jettu gara gajjalaatti argamtu mallattoo magariisaan barreeffamtee jirtu ishee takkaatuna. Amma WhatsApp isa sana kolonii nu gochaa jira lama nu gochaa jira jechuudha. Xiqqoo obsuudhaan ergasii haala kanaan nu dhufa ishee kana akkasumatti qabnee turre gara as bukkeetti finne create shortcut ennaani. Create shortcut gaafa jennu nu baasee jira. Amma WhatsApp kolonii ta'eera garuu gara bakkeetti Dual Space kana keessaatti gad nu baasee jira. Amma deemee isinitti agarsiisuu nan danda'a WhatsAppicha. Kunoo argitaniittu lama godhee jira. Amma isa sana bukkee geessee isinitti agarsiisuu nan danda'a. Kunoo akkuma argitanii WhatsApp lama bilbila koo irratti install ta'ee jira. WhatsApp official lama. Amma kuni kan isinitti fayyadamudha. Ilaaluu dandeessu. Kunoo akkuma argitanii kun WhatsAppiin itti fayyadamudha. Yoo barbaadanii account adda biraa yoo qabaatanii kana tuquudhaan kana cuftanii gara WhatsApp ishee kolonii godhannee sana deemtanii. Kunoo akkuma argaa jirtanii welcome to WhatsApp jedhee WhatsApp official sana banee jira. Agree and continue jedhee ammanii WhatsApp account biraa yoo qabaadhe asirratti barreessuun keessa galuu nan danda'a. Akkuma sila isinitti agarsiisee account adda biraadhaan kan hin fayyadamu WhatsApp ni jira as bukkeetti yoo barbaade aadii gochuu nan danda'a. Akka fedha keessanitti fayyadamuu ni dandeessu sin jedha hordoftoota Oromoo Samsung. Waan inni irraa isinii qabadhe kanarratti ifa kan isiniin taane yoo jiraate koomentii irra duqqu gochuu akka hin irraanfanne sin jedha. Akkasumas chaanaalii kana subscribe gochuu akka hin daganne hiriyaa keessaniif irree share gochuu akka hin daganne sin jedha. Wantani odeessu kanarratti yookaan ariifadhe yoo ta'e suuta jedhi jettanii koomentii laachuu ni dandeessu. Akka barbaadanitti koomentii yoo laattanii aannan fudhadhaa nan sirreessa wanta sirraa qabu hundarree. Amma viidiyoo bareedaa itti aantu arginutti nagaatti ciao.